Egaa qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeeffamaa jiru keessattis immoo injifannooleen galmaa jiranii haala waliigalaatiin gooticha waraana bilisummaa Oromoo maal fakkaata akka jedhullee walumaan ilaalla. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura kan isin. Egaa Sadaasni sagal booda yeroo jalqabaatiif har'a argine Sadaasni sagalii guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa ture. Egaan guyyaan kunis kutaalee Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti uummanni Oromoo biyya alaatii fi biyya ambaa keessa jirus haala ho'aan kabajaa ture. Egaan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akkasumas uummata Oromoo bal'aadhaan baga guyyaa kanaan isin ga'e baga nuun ga'e jechuun barbaadaa itti aansee ayyaanni kun ayyaana milkii kan qabsoon bilisummaa Oromoo bara itti aanutti itti goolabamtu waaqni nu haa taasisu jedha Yaaldaandi. Ayyee guddoo galatoomi. Egaa gara qabxiilee maree keenyaatti ceenaa akkuma beekamu armaan duras gochaa turre Oromiyaan maal fakkaatti maal keessa jirti uummanni Oromoo haala maaliirra jira ka jedhu akka waan tokkootti qabxii keenya dursaa godhannee kaasna. Egaan Oromiyaa keessatti erga moonni bilisiginnaadhaa qabsoo qeerroof qarreen Oromoo isuma ammaa olitti ati kaastee waggaa 19ffaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaatiin gidduu kan asirratti dubbatamaa jiruu fi ture uummanni Oromoo qabsoo jaarmiyaadhaan geggeessaa ture keessatti ABO jalatti injifannoolee adda addaa galmeessaa ture. Injifannoon isaa karaarraa maqee akka dhaabaattuu moggaatti dhiibame qabsoo sana dandamachiisuudhaaf akkasumas akeekaaf kaayyoo Oromoodhaaf qabamee jiru galma geessisuudhaaf qabsoo bifa haarawaatiin qindaa'ee tooftaa jabaadhaan masakame gadi baasuun dirqama jedhame fincilli diddaa gabrummaadhaa Oromiyaa keessatti labsame. Sanaan wal qabatee oolee bulee baroota lakkoofsisee qabsoon diddaa gabrummaadhaa jabaatee murna TPLF saboota adda addaatiif paartiilee bixxiltee laattee fi sanaan bulchaa ture sana caccabsee laaffisee laamshisee gara Maqaleetti gaafa akka galu taasifamu warrumti achi keessatti guddatee fi kan guyyaa kaleessaa illee diina tooftaa inni qabannee turre garuu amma diina tarsimoo ta'ee diina inni kaatee jedhame sana OPDO'n achi keessaa baatee Oromummaa fi sabboonummaa jaarmiyaan dhaabni ABO yookiin qabsoon bilisummaa Oromoo fannifatee jiru sana fakkeessuudhaan qabsoo uummata Oromoo butee erga aangootti dhufe kaasee dararaan uummata Oromoo irratti gama ajjeechaatiin saamichaatiin gudeeddiitiin qe'ee manca'uu gubachuu godaansifamuun kuni Oromiyaa keessatti jabaatee itti fufee jechuudha. Kaabaa kibbatti baadiyyaatti uummanni Oromoo gaaffitti seeraa tokko malee to'atamuu bakka adda addaatti dabarfamuu ajjeefamee bineensa nyaachifamuu fannifamee erga fannifamee immoo booda kana torban lamaan kana odeessaa argachaa jirruuni gabaasaa jiruun fannisanii bakka namni walitti qabametti erga mukatti fannisanii booda achitti rasaasaan ajjeesuu argaa jirra. Kun Oromiyaa dachee Oromoo kan uummanni Oromoo qaqqaaliin qaama kamiifiyyuu gadi hin jenne sirna kamiiyyuu falmatee aangoorraa dhabamsiisuu keessatti qaama siyaasaa ta'e tarsimoo qabsoo baasu humna tarsimoo sana immoo raawwachiisu ta'ee itti hirmaachuu keessatti gahee kan qabu sagalee kan qabu saba jabaa kana amma qeesaa irratti salphatee jumlaadhaan ajjeefamuu agarraa jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa keessatti miseensa maatii tokko abbaa ilma lama waliin jimaata manaa baasaniitu ajjeesan kaleessa ganama jechuudha. Ajjeesanii gatanii namoonni reefa arganii akka achii kaasan odeeffanne jechuudha. Waan qabatama gadda Oromoo irratti. Madaan kun bakka cufatti iyyuu dabalee jira. Kaaba Oromiyaa Walloo yoo deemte ajjeechaan kun fakkaatuu fi saamichi ati gabaa dhattee galuudhaa fi maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdaaf maatiin kee yookiin firoottinni kee sanaa wajjin hojii hojjechaa jiru waan jedhamuun gabaarraa ittifamu waan baatti hidhatte saamamu sanarra darbee immoo hidhamuutu jira. Sanarra darbee hidhaatu jira. Rakkoolee gurguddaa akka sabaatti Oromoon yeroo ammaa keessa jiru himtee fixuu